kutaa 8ffaa dubbii sillaasee yookaan iccitii sillaasee kan jedhu kakuu haaraa keessatti maal akka fakkaatu waliin ilaallaa. Jalqaba jecha ture nuun jedha. Jalqaba jecha ture jechi sunis Waaqayyo bira ture yookaan Waaqayyo cina ture. Hiddi kuni abbaatti kan fakkeeffamudha jechuudha. Hiddiin argamu lafaa gaditti jira, lafa keessa jira. Sababa kanaafuu Waaqayyo jaalala erganneeti samii fi lafti osoo hin uumamin dura Waaqayyo maal jallachaa ture. Qaamni sadaniyyuu qaama akka isaan qaban ni hubanne jechuudha asirratti. Sirnaan ifatti ifa nuu ba'e jechuudha dubbiin sillaasee. Kanaafuu gahaar jedhama. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko, Ameen. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyoos baay'isee kan isin jaallatu ijoolleen Waaqayyoo, sagalee kana dhagahaa jirtan biyya alaas biyya keessas teessanii nagaa Waaqayyoon isin gaafadha akkam jirtu, akkamiyyoon akka nageessan. Ameen. Waaqayyo nageenya isaa nuuf baay'isee sa'aatii kana eebbisee qulqulleessee nuuf laate maqaan isaa kan eebbifameef kan qulqullaa'e nuuf haa ta'u. Deessuu Waaqayyoo kan taate kan kabaje Waaqayyo kan ishee kabaje duroo maaram maqaan ishee kan qulqullaa'ee fi kan eebbifame nuuf haa ta'u. Kennaan isaanii kan isaaniif baay'ate eebbifamtoonni tolootni wareegamtootni maqaan isaanii kan kabajaman kan qulqullaa'an nuuf haa ta'an. Egaa akkuma beekamu kun torbanitti si'a tokko kan isiniif dhiyaatu dubbii sillaasee yookaan iccitii sillaasee walitti fufinsaan isiniif kennamaa jirudha. Barnoota kana kan darbaa jiru kana obboloota keessaniif akka qooddan maqaa Waaqayyootiin isin gaafachaa akka fedhaaf akka eeyyama Waaqayyootti har'a kutaa 8ffaa dubbii sillaasee yookaan iccitii sillaasee kan jedhu kakuu haaraa keessatti maal akka fakkaatu waliin ilaallaa. Egaa Waaqayyo nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa isa guddaa nuuf haa ta'u. Kan barsiisusadha, kan dubbatusadha. Nuti hundumti keenya barattootadha. Yoo hayaataan dhaggeeffanne Waaqayyo wanta baay'ee nu barsiisa. Yoo kasoominaan dhaggeeffanne Waaqayyo wanta hundumaa nu barsiisa. Waa'ee abbaa keenyaa, waa'ee sillaasee barachuu caalaa kan nama gammachiisu hin jiru. Waa'ee isaa dubbachuu caalaas kan nama gammachiisu waan hin jirreef yeroo itti laattanii barachuun fedhaa fi eeyyama Waaqayyo nuuf haa ta'u. Kan eeyyameef ni barata, kan eeyyamneef barachuu hin danda'u. Sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuun namoota eeyyamameef qofadha. Sababiin isaa sagalee Waaqayyoo bishaan jireenyaadha. Namni bishaan jireenyaa kana dhugu nama dheebote qofadha. Osoo dheebotus kan dhuguu hin barbaannes jira. Nuti garuu fedha keenyaan bishaan jireenyaa kana nyaannee dhugne mootummaa isaa akka dhaalluuf fedhaa fi eeyyama Waaqayyoo isa guddaa nuuf haa ta'u. Egaa kakuu haaraa keessatti iccitiin sillaasee maal akka fakkaatu waliin ilaalla. Kanaan dura barnootawwan darban keessa galumsa akkasumas kakuu moofaa keessatti dubbiin sillaasee maal akka fakkaatu kutaawwan darban keessatti ilaaluudhaaf yaalleerra. Itti fufuudhaan iccitiin sillaasee kakuu haaraa keessatti maal fakkaata kan jedhu barreessitoonni kitaaba qulqulluu kakuu haaraa akkamittiin akka dubbii sillaasee nuuf gabaasan hanga danda'ame hanga humna keenyaa waliin qo'annaa. Jalqaba garuu iccitiidhaan kakuu moofaa keessatti akkuma dubbiin sillaasee dubbatame kakuu haaraa keessattis iccitiidhaan alkallattiidhaan dubbiin sillaasee dubbatameera jechuudha. Isaan keessaati qabxiiwwan gurguddoo sadii ilaalleetoo isa booda kallattiidhaan immoo dubbiin sillaasee akkamittiin akka dubbatame akka fedhaa fi akka eeyyama Waaqayyootti waliin ilaaluuf yaalla. Tokkoffaa irratti dubbiin sillaasee alkallattiidhaan yookaan immoo iccitiidhaan abboonni nuufi kan nu barsiisan Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irra kan jirudha. Innis akkasumas jedha jalqaba jecha ture nuun jedha. Jalqaba jecha ture jechi sunis Waaqayyo bira ture yookaan Waaqayyo cina ture jechi sunis Waaqayyo ture nuun jedha. Egaa kun sirnaan yoo hubattanii dubbii sillaasee kan of keessaa qabudha. Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu yoo jedhu baateyyuu alkallattiidhaan garuu waa'ee gooftaa keenya waa'ee sillaasee waa'ee sadan tokkummaa nutti hima jechuudha. Egaa jalqaba jecha ture kan jedhame sun eenyudha? Jechi sunis Waaqayyo bira ture gaafa jedhu jechi Waaqayyo bira ture sun Waaqayyo kan jedhusitti Waaqayyo abbaa akka ta'e abboonni nuuf hiiku jechuudha. Akkasumas jechis Waaqa ture. Jechi jalqaba ture sunis Waaqa ture jedhee immoo gaafa dubbatu jechi jalqaba ture sun jechi Waaqayyo bira ture sun Waaqayyo kan ta'e sun immoo Waaqayyo ilmaadha yookaan loogos kan jennu jechuudha. Loogos kan jennu. Itti fufee maal nuun jedhaa kunis jalqaba Waaqayyo cina ture nuun jedha. Kunis jalqaba Waaqayyo cina ture kan jedhu kun Waaqayyo Hafuura Qulqulluu akka ta'e abboonni iccitii kana bal'isaniitoo nuuf kaa'u. Egaa kana keessa ibsa kana keessa hin gallu. Irra caalaatti garuu kutaan kun dubbii sillaasee akka nutti himu hubachuu akka qabnuufidha waan ta'eef.
Qabxii lammaffaan icciitiidhaanii waa'ee dubbii Sillaasee dubbatu Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa gubbaarra kan jirudha. Innis akkas nuun jedha. Jirmi wayinii anadha. Mukicha kan eegus abbaa koodha jedha. Jirmi wayinii anadha. Mukicha kan eegus yookaan wayinii sana kan eegus abbaa koodha. Ani jirmadha jechaa jira. Abbaan koo immoo eegaa wayinii sanaati jechaa jira. Akkasumas isin immoo dameedha nuun jedha. Egaa kana keessatti dubbii Sillaasee ilaalla jechuudha. Muka tokko gaafa ilaaltanii muki tokko qaama gurguddaa 3 of keessaa qaba. Inni jalqaba argamu hundee gaditti kan argamu yookaan immoo hidda jedhama. Hiddi kuni abbaatti kan fakkeeffamudha jechuudha. Hiddi hin argamu lafaa gaditti jira, lafa keessa jira. Yoo soqne malee soqneeyyuu bakka inni gahu hin beeknu jechuudha. Kanaafuu kun fakkeenya abbaatti fakkeeffama. Jirmi immoo eenyudha? Ani jirmadha jedheera mataa isaatiin Kiristoos Yesuus. Kanaafuu jirmi immoo ilmatti fakkeeffama jechuudha. Hafuurri qulqulluun immoo jireenya muka sanaatti fakkeeffama. Muki tokko jiraataadha kan jennu muki sun baala lalisaa yoo qabaate yoo hin guddata ta'e muki sun jireenya qaba jechuudha. Lalisummaan isaa hafuura qulqulluutti fakkeeffameeti. Nuti immoo damee sanadha jechuudha. Damee jirma kanarra jiru nuti isatti fakkeeffamneera. Damee kanarraati adda kan ba'e damee kanarratti kan hin maxxanne yoo jiraate ni gogaa. Gogee gara boolla abiddaatti darbatama jedhee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akka dubbate namni Kiristoos irra hin jiraanne namni Kiristoosiin hin jiraanne namni Kiristoosiif hin jiraanne gogaadha jechuudha. Jireenya gogaa keessa jiraata jechuudha. Akkamittiin immoo jiraata? Kennaa hafuura qulqulluu isarra bulee hin jiraata. Egaa muki tokko dameen baala qaba, baalli sun lalisaadha jechuudha. Nutis hafuura qulqulluu of keessaa qabaanne jireenya hafuuraa yoo jiraanne hin lalisna jechuudha. Haasaan keenya gaarii ta'a, dubbiin keenya gaarii ta'a. Baanee galuun keenya, haalli adeemsa keenya, haalli uffannaa keenya walumaa galatti wanta gaarii yaadna jechuudha. Kun immoo kan nutti himu hafuurri qulqulluun nu keessa jiraachuu isaa nutti hima. Kanaaf muka wayinii kan jedhame kun dubbii Sillaaseedhaan akka fakkeeffamu iccitiidhaan abboonni keenya sirnaan nu barsiisu. Gara fuulduraatti kana bal'inaan Sillaaseen maaliif fakkeeffama kan jedhu keessatti waan ilaalluuf har'aaf nu ga'a jechuudha. Qabxii sadaffaan dubbiin Sillaasee iccitiin dubbatamee Waaqayyo jaalalaa kan jedhu. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4:8 gaafa dubbistan Waaqayyo jaalalaa nuun jedha. Waaqayyo jaalala. Namni jaalala hin qabne Waaqayyoon hin beeku. Mataa isaatiin iyyuu Waaqayyo jaalaladhaa nuun jedha. Qulqullichi Yohaannis. Jaalalli maalidha? Waa'ee jaalalaa beekuu qabna jechuudha jalqaba. Jaalala gaafa jennu dubbii Sillaasee nutti hima of keessaati. Jaalalli jechi jaalala jedhu waa'ee Sillaasee kan nutti himudha. Akkamittiin nutti hima? Jaalala jechuun qaamni biroon jiraachuu qaba jechuudha. Kan jaallatamu jiraachuu qaba. Jaalalli nama lama nama sadii gidduutti kan mul'atudha malee namni tokko qaamni tokko jaalala ibsuu hin danda'u. Fakkeenyaaf addunyaa kanarra nama tokko jira osoo ta'eeti namni kun jaalala qaba jechuu hin dandeenyu. Sababiin isaa obboleessi isaa yookaan immoo namni biroon isa cina jiraachuu qaba jechuudha. Obboleessa kee yoo jaallatte jiraachuu Waaqayyoo kanaan beektaa jedhamee akka nuuf katabame jechuudha. Egaa waa'ee Sillaasee dubbachaa jira. Samii fi lafti osoo hin uumin dura Waaqayyoo Abbaan, Waaqayyoo Ilmi, Waaqayyoo Hafuurri Qulqulluun teessoo isaaniirra turan. Sirna qulqulleessaa abbaa keenya abbaa Diyosqoriyoos akka nutti himutti Waaqayyoo samii fi lafti osoo hin uumin dura teessoo isaarra ture. Sadummaa isaatiin ture. Mootummaa isaatiin ture. Aangoo isaatiin ture nuun jedha. Kana jechuun osoo namni hin uumamin osoo uumamtoonni hin uumamin Waaqayyo jira. Gaafa jennu Waaqayyo jaalalaa kan jedhu immoo isa dubbanneera. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4:8 gubbaadhaatti. Sababa kanaafuu Waaqayyo jaalala erganneeti samii fi lafti osoo hin uumamin dura Waaqayyo maal jaallachaa ture? Gaaffii keessa nu gashachuudha. Kanaafiyyuu Waaqayyo jalqaba samii fi lafti osoo hin uumamin uumamtoonni 22 osoo hin uumamin dura Abbaan ilma jaallachaa ture, ilmi abbaa jaallachaa ture, abbaan hafuura qulqulluun jaallata ture, hafuura qulqulluun abbaas ilmas ni jaallata ture. Qaama sadiidha waan ta'eef jechuudha. Gidduu isaanii jaalala jira jechuudha. Egaa jaalala gaafa jennu dubbii Sillaasee nutti himaa jechuudha kana biraa. Maaliif? Sillaaseen qaamaan sadii akka ta'an, maqaan sadii akka ta'an, gochaan yookaan raawwiidhaan immoo sadii akka ta'anii waa'een jaalalaa nutti hima jechuudha. Kun iccitiin yoo hubanne qofa akka ta'e immoo hubachuuti qabna jechuudha. Egaa akkas nuun jedha. Ammas yaa abbaa koo samii fi lafti osoo hin uumamin dura kabajaan si cinatti qabuun na kabaji jedhe. Samii fi lafti osoo hin uumamin dura kabajaan si cinatti qabuun si cinatti na kabaji. Amma na kabaji na jaalladhu jechaa jira eenyuun ilmi jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17:5. Na kabaji na jaalladhu. Samii fi lafti osoo hin uumamin dura na jaallachaa turte. Amma immoo kunoo foon uffadhee mul'adhee addunyaa kanarra hin jiraati. Ammas addunyaa irratti osoo hin jiru namoonni akka waa'ee koo baraniif akka waa'ee kee baraniifis na kabaji jedhe. Amma kabajuun tokko tokko caalee miti asirratti akka irraa barannuuf
ilmi kabajamuu akka qabuuf abbaanis kabajamuu akka qabuuf nutti himuuf jedheetu malee Waaqayyo ilmi Waaqayyo abbaa gadi ta'e immoo kan taane immoo hubachuu qabna. Haa ta'u iyyuu malee kun maal ibsaa? Waaqayyo abbaan ilma akka jaallatu akkasumas Waaqayyo ilmi immoo abbaa akka jaallatu nutti himaa jira jechuudha. Kana gaafa jennu dubbiin Sillaasee as keessatti ifa ba'aa jira jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 gubbaa irratti maal nuun jedha? Waaqayyo abbaan ilma isaa tokkicha gara addunyaa kanatti ergedha. Ilma isaa isa jaallatu tokkicha. Yaada hubadhaa. Ilma isaa kan jaallatu yoomidha. Durumaa eegalee samii fi lafti osoo hin uumiin eegalee Waaqayyo abbaan ilma isaa jaallata jechuudha. Kanaafuu jaalala gaafa jennu eenyuun ibsachuudha? Sillaasee nuuf ibsachuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15:9 gubbaa irratti akkas nuun jedha. Akkuma abbaan na jaallatu anis akkuman isin jaalladhu akkasuma godhii jedhee abbaa kadhata Yesuus Kiristoos. Akkuman akka abbaan na jaallatu. Abbaan eenyu jaallata? Ilma jaallata. Ilmis abbaa jaallata. Akkuma aniifati wal jaallannu isaan kunis akka wal jaallataniif yaa Waaqayyo godhi. Yaa Waaqayyo abbaa godhi taasisi jedha. Argitanii? Abbaaf ilmi wal jaallatu jechuudha. Gaafa waa'ee abbaaf ilmaa dubbannu immoo hafuurri qulqulluun immoo kan jiru immoo kan hin irraanfanne jechuudha. Akkasumas wangeela Maatoos boqonnaa 3:17 boqonnaa 17 gaafa dubbistanii ilma koo ani jaalladhu kunoodhaa jedhe abbaan. Ilmi koo ani jaalladhu kunoodhaa. Waa'ee jaalalaa odeessaa jira. Kanaafuu abbaan ilma jaallata gaafa jennu qaama lama waamaa jirra. Akkasumas hafuura qulqulluun jaallata waan ta'eef dubbiin Sillaasee icciitiidhaan as keessatti ibsameera jechuudha. Kutaa kana gaafa dubbisnu icciitiin Sillaasee akka nuufi himamaa jiru kallattiidhaan osoo hin taane alkallattiidhaan akka ta'e hubachuutii qabna jechuudha. Egaa kun dubbii Sillaasee alkallattiidhaan gabaasaman keessaa muraasadha. Baay'een isaanii immoo kitaabara jiru. Haala kanaan immoo qo'achaa deemuun gaariidha jechuudha. Waa'ee jaalalaa gaafa dubbannu namni biroon akkas hin bukkee jiru. Qaamni biroon akkas hin bukkee jiru. Isa darbitanii immoo dubbiin Sillaasee illee waa'ee jaalalaatiin akka ifa ba'e hubachuun nurraatii eegama jechuudha. Kutaa itti aanu kutaa lammaffaa yookaan qabxii lammaffaa irra ilaallu dubbii Sillaasee kakuu haaraa keessatti kallattiidhaan gabaafaman immoo jiru. Kallattiidhaan iccitii osoo hin barbaachisan akkasumattiin maqaan dhaamee jechuudha. Abbaa ilma hafuura qulqulluu jedhamee kallattiidhaan yeroo isaan immoo caqasamtu jira jechuudha. Isaan keessaa tokkoffaanii misraachoo yookaan iccitii Sillaasee sagalee misraachoo keessatti. Sagalee misraachoo gaafa jennu wangeela jechuudha. Sagalee misraachoo jechuun maqaan isaatiin wangeela. Wangeela jechuun evaanjiiloon jechuudha afaan Giriikiitiin. Kanaafuu sagalee misraachoo jechuun eenyutu fide qaba. Qulqulluu Gabri'eel Raamaa biyya jedhamu magaalaa ergamoota irraatii dhufee gara Galiilaa Dubroo Maariyaam dhufee yaa qulqulleetti nagaan siif haa ta'u. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha. Ija gadameessa keessa kan eebbifamedha. Kennaan kan guutamtedha. Waaqayyo si wajjin jira jedhe. Erga kana jedhee booda wanta fidee dhufe sana itti hime Dubroo Maariyaam itti hime. Maal jedhee lakkoofsa 35 gubbaa irratti hafuurri qulqulluun sirra ni buufata. Humna abbaas si golgaa yookaan si golboobaa. Kanaafis mucichi sirra dhalatu kun qulqulluu ilma Waaqayyoo jedhama jedhe. Hubadhaa. Jalqaba maaltu irra buufata? Hafuurri qulqulluun sirra buufata. Qaama sadan keessaa tokko waame jechuudha. Lamaffaanoo humni abbaas si golboobaa. Humni abbaa kan jedhame si golboobaa. Itti aaneeoo qaamni sadaffaan immoo jira ilma Waaqayyoo kan jedhamus sirraa dhalataa jedhe. Argitanii? Dubroo Maariyaam irraa kan dhalate ilma Waaqayyooti jechuudha. Ilma eenyuyyuu miti. Namoonni baay'een ilma Waaqayyoo kanatu dhalate miti lakki. Dubroo Maariyaam nama qofa deesse. Isheen kanaafuu haadha Waaqayyoon jedhamtu haadha namaa jedhamte jechuudhaan namoonni kaasan jiru. Qulqulluun Luqaas garuu akkasiin jaroota kana deebii isaan dhaabsisa jechuudha. Kanaafuu qaamni sadan dubbii misraachoo keessatti qulqulluu Gabri'eeliin himamanii jechuudha. Lallabaa dubbii Sillaasee kan ta'e qulqulluu Gabri'eel yeroo jalqabaadhaaf hundaammaan jedhabboonni keenya sooraa kakuu haaraa nyaachisaa kakuu haaraa hin jedhu. Sababiin isaa yeroo jalqabaadhaaf wangeela Waaqayyoo dhufee kan lallabe. Sagalee misraachoo kan lallabee qulqulluu Gabri'eelidha. Gara Dubroo Maariyaam dhufe. Kiristiyaanni jalqabaa Dubroo Maariyaam kan taate yeroo jalqabaadhaaf wangeela baratte laa. Eeraa baratte. Ergamaa Gabri'eel irraa baratte. Nama addunyaarraa yuun baranne laasheen. Phaawulos fa'aa Phexros fa'aa irraa hin baranne laasheen. Isaan barsiisan deesseef iyyuu isheen jechuudha. Barsiisaan ishee immoo ture tokkoffaan afur qulqulluudhaa itti aanee qulqulluu Gabri'eel dhufe ishee barsiisa jechuudha. Inni furatte naafa ta'u jette. Amantaa jechuun naafa ta'u jedhanii furachuudha waan ta'eef. Naafa ta'u erga jetteeti abbaan ishee dhaabee ishee cimsee hafuurri qulqulluun immoo ishee qulqulleessee ilmi immoo foon ishee irraa foon lubbuu ishee irraa lubbuu fudhatee dhalate. Dubbiin Sillaasee Durboo Maariyaam irratti raawwate.
Hundaam abboonni keenya maal nuun jedhu dubroo Maariyaam dunkaana Abrahaamidhaa nuun jedhu. Yaa Abrahaam dunkaan. Sababiin isaa mana Abrahaam irratti sadan tokkummaarraa bulaniiru waan ta'eef dhufaniiru waan ta'eef seera uumamaa boqonnaa 18 dheengaddaa akkuma ilaalletti torbee darbe barnoota kanaan darban keessatti akkuma ilaalletti dunkaana Abrahaam keessa seenanii Sillaaseen keessumsiifaniiru. Abbaan keenya Abrahaam keessumsiiseera. Saaraan keessumsiisteetti. Ilma abdii immoo maal godhaniiruu fi Sillaaseen kennanii fi waadaa galanii fi sokkan waggaa isaatti Isihaaq dhalateera jechuudha. Akkuma kana ergamaan Waaqayyoo qulqulluu Gabri'eel gara durboo Maariyaam dhufe. Dubroo Maariyaam dunkaana Sillaasee jedhamti yookaan dunkaana Abrahaam jedhamti. Dunkaana Abrahaam kan taate dubroo Maariyaam Sillaaseen dhufanii dubroo Maariyaam keessatti hojii keessumsiifummaa hojjetaniiru. Inni immoo addayyuu kan ta'e qaamaan qaama sadii keessaa tokko Kiristoos Iyyasuus ishee keessa buufate. Abbaan ishee golboobe. Hafuurri qulqulluun immoo maal godhe ishee qulqulleesse. Qulqulleesse gaafa jennu cubbuu qabdi jechuu miti. Cubbuu darbaa darboo hin qabdu durboo Maariyaam. Haa ta'u iyyuu malee akka cubbuun darbaa darboo sun ishee irratti aboon qabaanneef garaa Haannaa gadameessa Haannaa keessatti ishee eegee. Ishee eegee maaltu hafuurri qulqulluun ishee eegee jechuudha. Cubbuun daddarbaan dubroo Maariyaam irra hin jirtu. Sababiin isaa isheen sanyii hafteedha waan taateef jechuudha. Isaayyaas boqonnaa 1:9 gubbaarratti Waaqayyo gooftaan maccaa osoo sanyii nuuf hin hambisne ta'eeti akka Sadoomiif akka Gomoraa taane turre jedhee kan dubbate sun akka raawwatuuf dhugumaaf taanaan dubroo Maariyaam sanyii hafteedha. Akkamitti hafte gannata keessa hafte Hewaan lammaffaa jedhamti waan ta'eef. Egaa sababa kanaafuu Sillaasee qaama Sillaasee keessaa tokko ilmi qulqulluu waan ta'eef abbaan qulqulluudha ilmi qulqulluudha hafuurri qulqulluunis qulqulluudha waan ta'eef sadan tokkoyyuu qulqulluudha waan ta'eef sadan keessaa tokko qulqulluu kan ta'e ilmi bakka qulqulluu barbaada waan ta'eef qulqullooftuu kan taate gadameessi durboo Maariyaam keessa dhufee buufate jechuudha. Isheerraas foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu fudhatee dhufee dhalatee gaafa dhalatus dubbii fayyinaa keenya nuuf raawwate jechuudha. Kun fayyisuu keessatti dubbiin Sillaasee maal akka fakkaatullee nutti hima jechuudha. Dhufee kan nu fayyisee eeyyee foon uffatee Kiristoos Iyyasuusidha. Garuu qofaasaa miti fedha abbaatiin fedha hafuura qulqulluutiin immoo fedha isaatiin immoo nu fayyisa jechuudha. Egaa abboonni maal jedhan dubbii kanarratti? Misraachoo qulqulluu Gabri'eel gara durboo Maariyaam dhufee dubbii Sillaasee barsiise irratti abboonni maal jedhan? Keessumaatii Jaastin wareegamaa Jaastin Maartika jedhamu naannoo bara 165 keessa kan ture abbaan kun waa'ee dubroo Maariyaamiin akkasitti nutti hima jechuudha. Durboon Maariyaam amantii fi gammachuu kan argatte ergamaa Gabri'eel cinaati kanaan dura qulqullooftee of eegdee waan turteef haadha amantii waan taateefidha. Hafuurri gooftaa akka ishee irratti dhufu akkasumas humni inni olaanaanis akka ishee golbuuf oduu gammachiisaa dhageesse. Hubadhaa. Hafuurri qulqulluun akka ishee irra bu'u akkasumas humni olaanaan yookaan humni abbaa inni guddaan sun akka ishee golboobuu fi eeshi jettee amantiidhaan fudhatte. Hubadhaa. Addunyaa irratti sanyii dhiiraa malee dahuun hin danda'amu. Hanga yoonaatti ta'een beeku. Haa ta'u iyyuu malee dubroo Maariyaam kana amantee fudhatte haadha amantii jechuudha. Akkuma hubattanii mana Abrahaamiin kan bule Sillaaseen amantii Abrahaamiin ilaaleeti. Abrahaamis amantiidhaan Waaqayyoon gammachiise. Abrahaamis ni amane qulqullummaa ta'es lakkaameef kan jedhame abbaan keenya Abrahaam kan jajamu abbaa amantii waan ta'eefidha. Dubroo Maariyaam immoo Abrahaam caaltee yaasirti. Intalli Abrahaam dubroo Maariyaam eenyuun caaltee? Abrahaamin caalte. Sababiin isaa Abrahaam keessummaa keessumsiise laa. Sillaasee akkasiin qaamaan ergaalee nama sadii keessumsiise. Kuni kanumaan dura wanta turedha laa. Wanta abbaan barbaade jechuudha. Garuu amantaa barbaachisa. Dubroo Maariyaam garuu kanarraa adda kan ta'e raawwatte laa. Sillaasee mana isheetti osoo hin taane qaama ishee keessatti akka keessumsiifamu taasiste jechuudha. Qaama sadii keessaa tokko ilmi gadameessa ishee keessa akka buluuf garaa ishee keessa akka buluufi eeyyamte. Kun immoo amantii barbaachisaa. Kanaafuu dubroo Maariyaam haadha amantiiti. Amanuun ishees nutis akka isheetti akka amannuuf kanaan olitti yoo nutti dhufeyyuu amanuun akka nurra jiru waa'ee dubbii amantaa nu barsiisteeru hin jedhu. Namoonni amantaatti dadhaboo taatan, namoonni shakkitan dubroo Maariyaam irraati baradhaa. Haa ta'u iyyuu malee warri amantaa hin qabne har'a dubroo Maariyaamiin ganu. Dubroo Maariyaamiin kabajuu kan danda'u tokkoffaan nama amantaa qabudha. Lammaffaan immoo nama hafuura qulqulluun guutamedha akka Elsaabeet. Nama fuula Waaqayyoo dhaabbatudha akka qulqulluu Gabri'eel. Nama immoo amantaadhaan guutamedha. Isheemtiyyuu amantaadhaan guutamteetoo maal jette naaf haa ta'u jette. Dhiira malee akkamittiin dahamuu danda'a ijoollee Waaqayyoo. Sanyii dhiiraa malee akkamittiin namni dhalachuu danda'a.
kun ajaa'iba guddaadha. Kanaafuu qulqulluun Justin akkasuma jira jechuudha. Kanaafis qulqulluun inni ishee irraa dhalate ilma Waaqayyooti. Inni ishee irraa dhalate sun ilma Maariyaam qofa miti, ilma Waaqayyooti. Namoonni akka jedhanitti miti. Dubroo Maariyaam ilma Waaqayyoo erga deesseeti. Dubroo Maariyaam haadha Waaqayyoo jechuun immoo nurraati eegama. Abbaan ishee cimsuudhaaf dhufe. Hafuurri qulqulluun ishee qulqulleessuudhaaf dhufe. Ilmi immoo ishee irraa dhalatee nuun jedha. Qaamni sadan dubroo Maariyaam dunkaana Abrahaam kan jedhamtu dubroo Maariyaam dhufanii hojii isaanii raawwatanii hojii fayyisuu isaanii jechuudha. Egaa raajiin mana Abrahaam irratti raawwate sun kun irra deebi'ee nuun jedha abbaan keenya qulqulluun Justin. Argitanii raajiin mana Abrahaam irratti taateen mana Abrahaam irratti seera uumamaa boqonnaa 8 irratti raawwate sun har'as taanaan dunkaana Abrahaam kan jedhamtu dubroo Maariyaam irratti ni raawwatte. Mana Abrahaamitti Sillaaseen keessumsiifameera. Har'a immoo dubroo Maariyaam gadameeta ishee keessatti jireenya ishee keessatti Sillaaseen keessumsiifamaa jira. Sillaasee keessumsiisuu kan danda'u nama amantii qabudha. Namni amantii hin qabne Waaqayyoon keessumsiisuu hin danda'u. Nama jaalala qabudha. Nama qulqulluu ta'edha. Dubroo Maariyaam yaadaan, dubbiidhaan, raawwiidhaan qulqulleettiidha. Durbadha. Kanaafuu qulqulluu kan ta'e Waaqayyoon immoo fudhatte jechuudha. Jireenya ishee keessatti fudhatte. Amma addunyaa kanarra namoota qulqullootarra Waaqayyoo kan bulu hafuuraan ilaa. Dubroo Maariyaam gadameeta ishee keessa garuu qaamaan bule. Namoonni tokko maali nuti soo akka dubroo Maariyaam nama dhaaya jedhaniitoo gaafa isaan salphisan argina jechuudha. Sijjammar isaanii hafuurri qulqulluun kan isaanirraa fagaate gartuu seexanaadha. Dubroo Maariyaam garuu haadha amantiiti. Naafa ta'u jettee wanta addunyaarratti ta'ee hin beekne naafa ta'u jettee amantiin fudhatte isheef ta'e immoo kun. Nuti immoo waan isheen naafa ta'u jetteef har'a dubbii fayyinaa keenya afaan guunnee fayyineerraa fayyaa jirra jenneetoo dubbanna jechuudha. Egaa erga kun ta'eeti dubbiin Sillaasee yeroo misraachoon Gabriel dubbatetti bal'aadha baay'ee. Bal'aadha. Ammas kutaa biroo ilaaluudhaaf jecha yeroo cuuphaattis dubbiin Sillaasee ifa ba'eera jechuudha. Yeroo cuuphaatti. Kiristoos akkuma beektan ni dhalate. Erga dhalatee booda waggaa 30 irratti maal ta'e ni cuuphame jechuudha. Ni cuuphame. Waggaa 30. Waggaa 30f cuuphameera jechuudha. Sillaaseen laga Yordaanositti maal ta'e ramammoo ifa ba'eera jechuudha. Ammas of ibseera jechuudha. Kakuu moofaa keessatti wanta akkasii hin turre laa hubadhaa. Kakuu haaraa keessatti garuu Sillaaseen of ibse. Galumsa barnoota keenya dubbii Sillaasee irratti akkuma barattan Sillaaseen kakuu moofaa keessatti of hin ibsine maaliif gaafa jennu tokkoffaanii jennee saboonni Israa'el waaqa tolfamaa baay'ee waaqessuudhaan ekspiriyaansii waan qabanii fi waaqni keenya sadii jedhanii akka hin dogoggorreef Waaqayyo iccitii kana jalaa dhoksee kan jedhu keenya ture. Lammaffaan immoo sammuun isaanii xiqqoo waan ta'eef. Kan biroon immoo iccitiin Sillaasee bulee suuta namaaf ifa waan ta'eefidha. Jenneetoo keenya ture jechuudha. Amma kakuun moofaa darbee kakuun haaraan gaafa dhufu Sillaaseen amma sirnaan of ibsaa jira jechuudha. Of ibsaa jira. Dubbiin Waaqayyoo yeroodhaan of ibsa. Isumatu of ibsa laa. Nuti barbaade argata miti ijoollee Waaqayyoo. Isumatu of ibsa. Barbaadan argattu. Barii rurrukutaa isinii banama jedhamee kan barraa'e sun yoo kadhanne yoo dhamaane dubbiin Waaqayyoo nuuf adeema. Gaafa nuuf ifoo nuti immoo gara isaatti guddachaa deemna jechuudha. Gara jireenya bara baraatti guddachaa deemna jechuudha. Kanaaf kakuu haaraa keessatti Waaqayyoo nu wajjin tokkoomeera waan ta'eef, waloomeera waan ta'eef. Amaanu'el jechuun Waaqayyoo nu wajjin jira jechuudha mitire. Waaqayyoo nu wajjin waan ta'eef iccitii isaa nuuf ibsaa jira jechuudha. Kanaafuu laga Yordaanositti Waaqayyoo waa'ee isaa ibseera jechuudha. Akkas nuun jedha. Gooftaan galaana Yordaanos keessatti cuuphamee erga bahee booda Yohaannis cuuphaadhaan hafuurri qulqulluun bifa gugeetiin dhufeerra bu'e. Hubadhaa. Hafuurri qulqulluun bifa gugeetiin dhufeerra bu'e Kiristoos irra bu'e jechuudha. Abbaan immoo duumessa keessaan akkas jedhe. Ilma koo ani jaalladhu isadha. Kan isin jedhuun dhagaayi. Kan inni isinitti himu hunda dhagaayi. Ilmi koodha inni nan jaalladha mooti. Wanta inni isinitti himu immoo isa irraatii fudhadhaa. Wanta inni isinitti himu kan ani itti himudha. Tokkodha. Wanti nu dubbannu tokkodha. Kanaafuu jecha isaa dhagaayi jedhe. Dubbachuun kan eenyudha ree kan ilmaadha waan ta'eef. Loogos jecha jedhama tiree abbaan yaada ilmi nu dubbata waan ta'eef. Hafuurri kun immoo jiraataadha waan ta'eef. Jireenya abbaaf ilmaadha waan ta'eef. Sababa kanaafuu dubbachuun amala ilmaadha. Yaaduun amala eenyuuti? Ta'umsa yookaan kunatti kan jennu keessaati
ilmi dubbataadha waan ta'eef. Wanta inni isinitti himu maal godhaa? Dhagaa dhaggeeffadhaa. Ilma koo jaallatamaadha hubadhaa. Ilma isaa jaallatamaa kana gara addunyaatti ergeera miti kan nuuf kenne akka fayyinuuf jechuudha. Akka nu barsiisuuf dubbachuun amala ilmaa waan ta'eef dubbatee gara kootti deebi'aa jedhee barsiisuun kan malu qaama sadan keessaati Kiristoos Iyesuus Loogos jennu kanadha waan ta'eef inni dhufe jechuudha. Inni dhufe jechuudha. Kanaafuu laga Yordaanos keessatti dubbiin Sillaasee maal ta'e jechuudha? Raawwateera jechuudha. Jalqaba garuu samiitu baname laa. Samii barame guyyaan kun akkuma beektani Gahaad jedhama. Gahaad. Guyyaa gaafa 10 Gahaad jedhama. I think xirri gaafa 10 jechuudha. Gahaad jechuun hiikaa lama qaba akka barsiisa mana amantaa jechuudha. Afaan Gi'iziitiin Gahaad jechuun. Tokkoffaan ifa ba'e jechuudha. Ifa ba'e maaltu ifa ba'e? Iccitii Sillaasee dubbiin Sillaasee ifa ba'e. Kanaan dura dhokatee kan ture sun amma qaamni sadan ifa ba'ani. Qaamni ilmi laga Yordaanos dhaabbatee osoo jiru argine. Qaamni Hafuura Qulqulluu immoo bifa gugeetiin dhufe. Gugeen qaama qabdi. Bittinsaadha yookaan immoo qaama hin qabu kan jenneef gugeen qaama qabdi. Bifa gugeetiin dhufe qaamni Hafuura Qulqulluu. Akkasumas abbaan immoo duumessa keessaa ni nuun jedha samiirraati. Ni dubbate. Kan qaama qabatu dubbata waan ta'eef. Duumessa keessa gaafa jennu kan qaama qabatu duumessa keessa jedhama waan ta'eef. Kan qaama qabatu dubbata waan ta'eef. Qaamni sadaniyyuu qaama akka isaan qaban. Ni hubanne jechuudha asirratti. Sirnaan ifatti ifa nuu ba'e jechuudha dubbiin Sillaasee. Kanaafuu Gahaad jedhama. Guyyaa Iccitii jechuudha. Guyyaa Iccitii jedhameetoo beekama jechuudha guyyaan kun. Cuuphaan guyyaa kanatti gaggeeffamee dubbiin Sillaasee ifa nuu ba'eera. Nutis mucummaa Sillaasee gaafa furannu maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu jedhamne cuuphamna mitiire. Guyyaa Yordaanos kanatti maqaan sadan qaamni sadan nuuf ifamaniiru jechuudha. Nutis maqaa kanaan akka cuuphamnuuf qaamni sadan kun nuuf ife jechuudha. Sababiin isaa Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 9 gubbaa irratti gooftaan keenya barsiisee erga raawwatee booda barattoota isaanii ergee nuun jedhe deemaa jedhe. Gara addunyaa hunda deemaati maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluutiin cuuphaa jedhe laa hubadhaa. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluutiin cuuphaati barattoota koo taasisaa jedhe. Argitanii iccitiin kun yoom nuuf gaafa cuuphaa. Maaliin cuuphamna? Maqaa kanaan. Namni maqaa kanaan hin cuuphamne tokkoffaan iccitiin ni fufe jechuudha. Samiin hin banamuuf jechuudha. Guyyaa gaafa cuuphaa kanaa samiin ni banamte laa. Samiin barrii qabdi jechuu miti. Maskootii qabdi jechuu miti. Kanaan dura dhoksaan kan ture sun addunyaadhaaf ho'ifse jechuudha. Abbaan dubbatee hin beeku kana qofaatti. Ilmi kanaan dura dubbatee hin beeku. Hafuurri bifa gugeetiin bu'ee hin beeku kanaan dura. Har'a garuu wanta raajitu ta'e jechuudha. Guyyaa fayyinaadha jechuudha. Barrii guddaa baname jechuudha. Barrii kanaan kan hin galle balballi samii kan inni baname karaa cuuphaadha waan ta'eef. Balbala samii ani barriidha jedhamati Kiristoos Iyesuus. Ani barriidha namni karaa barrummaa koo galuu jireenya bara baraa argata jedhee Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 irratti akkuma barreesse barrii kana kan nuuf bane eenyudha? Ilmadha jechuudha. Ilmi osoo dhufee foon namaa hin uffanne ta'eeti silaatii iccitii kan arginu waan ta'eef. Iccitii kana immoo gaafa arginu cuuphamnaa mucummaa Sillaasee argannaa barrii kanaan gara mootummaa Waaqayyootti ol gallaa jechuudha. Kun wanta guddaa of keessaa qaba ijoollee Waaqayyoo. Egaa kana kan argannu Wangeela Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 16 hanga 17tti. Wangeela Maarqos boqonnaa 1 lakkoofsa 9 hanga 11tti. Wangeela Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 21 hanga 22tti waa'ee cuuphaa kanaa ni arganna jechuudha. Sadan tokkummaan akkamittiin akka isaan ifan. Asirratti Sillaaseen qaamaan sadii akka ta'an nutti himeera jechuudha. Qaamaan sadii akka ta'an hubadhaa. Mana Abrahaamitti nama sadii jedhamanii kan beekaman sun hagatee qaamaan sadii akka ta'an nutti himeera. Asirratti immoo battala kallattiidhaan ilmi qaama akka qabu, Hafuurri Qulqulluun qaama akka qabu, akkasumas abbaanis qaama akka qabu nutti himame jechuudha. Kanaafuu Sabaaliyoos faan Ayhuudonni ni qaanaan jechuudha. Sabaaliyoos maalluun jedhaa? Sillaaseen qaama tokko qabaanu jedha. Sababiin isaa kakuu moofaa keessatti kan ture abbaan isumatu jijjiiramee dhufee ilma ta'ee nuun jedha Loottoo Sibaati. Ilmi immoo waggaa 33 fi ji'a 3 barsiisee yookaan addunyaa kana irra ture ni du'e erga luba'ee booda guyyaa 50 irratti Hafuura Qulqulluu ta'ee dhufee nuun jedha. Laasumatu jijjiira jechuudha. Maqaa jijjiirate jechuudha. Kun ganiinsa guddaadha. Akkas ta'e jennaan Wangeelli Maatiyos boqonnaan 3 lakkoofsa 17 mataa isaadha jechuudha kana. Sababiin isaa jechi dhugaan asirra jira. Ilmi jira galaana Yordaanos keessa qaama mataa isaa qaba. Gugeen qaama mataa isaa ishee qabdi. Bifa gugeetiin kan dhufe immoo eenyudha? Hafuura Qulqulluudha. Abbaan immoo samiirra taa'ee qaama sadii lakkaa jirtu asirratti. Sillaaseen qaamaan sadiidha gaafa jennu akkas ta'e jechuudha. Kana kutaa barnoota kana keessa gaafa gallu ni ilaalla jechuudha gara fuulduraatti.
Garuu akka hubattaniif jecha kana kitaaba qulqulluu keessatti barraa'ee akka jiru hubachuun nurraatii eegama jechuudha. Egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos wanta gurguddoo afuriif laga Yordaanosiin deemeera. Laga Yordaanosiin deemeera. Seera raawwachuudhaaf. Seerri maalidha? Gaafa jennu nuti kiristiyaanonni gara lubootaa deemnee gara mana kiristiyaanaa deemnee cuubamuun akka nurra jiruuf nu barsiisuuf jechuudha. Nu barsiisuudhaaf gara lagaa adeemeera jechuudha. Waaqa ta'e osoo jiru. Yohaannis kottuu manatti na cuubee jechuu qaba ture. Akkasumas raajiin dubbatame jira waan ta'eef Yordaanositti waa'ee Yordaanosiif raajiiwwan baay'een dubbatamaniiru. Malkiiseedeq kan jedhamu Abrahaam abbaa amantii laga Yordaanositti cuubeera. Daabboo bifamaa kutee dhugaatii bifamaa buusee kenneeraaf jechuudha. Abbaan keenya Abrahaamis aarsaa kurnee kenneef jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 14 gaafa dubbistan kuni cuuphaan seeraan akkasumas seera fayyinaa akka ta'e hojii fayyinaa akka ta'e nutti himuuf jechuudha. Inni biroon kasoominaaf Waaqayyo ta'e osoo jiru gara Yohaannisiin deemuun isaa kasoomina isaa agarsiisa. Isinis sooressas yoo taatan mootis yoo taatan gara lubaa deemaa gara mana amantaa deemaa cuubamaa malee luboonni gara mana keessanii hin dhufin. Seera nuuf raawwate. Inni biroon mucummaan kan ittiin argamtu kara kana qofaaf kara kana qofa akka taate. Sillaasee irraa ittiin dhalatamuun kan danda'amu kara kana qofa akka ta'e nutti himuufidha jechuudha. Inni biroon inni dhumaa inni baay'ee barbaachisaa ta'e iccitii sadummaa nuuf ibsuufidha jechuudha. Iccitii sadummaa Waaqayyo sillaaseen qaamaan sadii akka ta'an maqaan sadii akka ta'an nutti himuufidha jechuudha. Gochaanis sadii akka ta'an maqaanii sadii akka ta'an ilmi jira hafuurri qulqulluun jira abbaan immoo jira dhaameera asirratti. Qaamaan sadii akka ta'anis lakkoofneera jechuudha. Gochaanoo maalluun jedhaa ilma koo jedha miti abbaan samiirra taa'e ilma koo innan jaalladhu isa dhagaa ilma koo erga jedheeti argitanii asirratti nutti himachuudha gocha yookaan immoo raawwii abbaallee kan ilmaallee nutti himachuudha. Kanaafuu dubbii sillaasee nutti agarsiisuudhaaf akka ta'e sirnaan hubachuun nurraatii eegama jechuudha. Egaa dubbiin sillaasee laga cuuphaa irratti abboonni maal jedhanii asirratti abboonni maal dubbatanii kan jedhuu fi kutaawwan itti fufutti waliin ilaaluuf yaalla. Waaqayyo hanga yoonaatti nu barsiise maqaan isaa kan qulqullaa'ee fi kan eebbifame nuuf haa ta'u bakka jirtanitti nagaadhaan tura Waaqayyo isin haa eebbisu.